Yooyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gumi Boko keessummaa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas obbo Adoolaa Baanataati. Obbo Adoolaa Baanataa waliin wanta godina Gujii bahaa aanaa Gumii Eldalloo keessatti ummataa gubaa jiranii akkasumas abaa'oo woboo deeggartan jechuudhaan ummata irratti yakki kanan jedhanne poolisii humna addaa Oromiyaatiin raawwatamaa jira. Kanarratti marii obbo Adoolaa Baanataa waliin goona akkasumas godina Wallaggaa bakka Ganjii jedhamutti ummataanii lafarraa buqqisuudhaaf warqii fi ummata abaa'oo shanee jedhanii warri mootummaa maqaa gaafatan abaa'oo shanee ani beeku faakotti jecha warraa dubbataa jira. Abaa'oo shanee kana deeggartan jedhanii asii akka lakkistanii kaatan jedhanii uummatarratti badiin kanan geenne ummata gara 100 meeqaatiin deemaasii jedhaa jiru. Akkasumas qabamuu olaantoota TPLF fi ajjeefamuu isaanii irratti gaggabaasinee waan xiqqoo isiniin jenna jedhee abdadhaa. Ka qopheessee isinii dhiyeessu an ashannaa fi goljaati. Weelluu kanaan booda walitti deebina. Ulfaadhaa wayyamaa sheer godhaa laayik gochuun dagatina. Mee hubannoo gaarii argattu jedhaa. Waan ofii abbaatu jabeeffata jedhanii miiree Oromoo mee Gumi Boko laayikii fi sheerii gochuun dagatina biran darbina isiniin jenna. Ulfaadhaa wayyamaa. Amjjii Studio. Satti beekti silaa hin agarree nageesse giimii keessa barbada goonni dhugaa badada kan qaban guunnee gadhiisan dachee guutti ciraa keenya balleessuuf kanaafuu nutti duulti waan jiilaniin kakatu lammataanis bubuure akka jaarraa kaleessa hundumtuu nutti duule hundumtuu nutti duule. Warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo gadi hin cimne qarriffaa ishee nutti qarte. Booyyee warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti kaatee qarriffaa ishee nutti qarte. Masile karaa hunduma galma dafee godhadhu beekaluma. Meekoo walutumneetu tabba baanaa komooko jiraannus bannuus kana fedhiinko. Masile karaa hunduma galma dafee godhadhu beekaluma. Dhiiga gobbarreetu biyya jaarree komooko harka kee jirti boru sabdiinko. Masile karaa hunduma galma dafee godhadhu beekaluma. Beekii obsii anis baay'een ta'e ganna darbeef mananii ijaaranii walii gallee roobni roobee sanyii nuufaa margu wal muufannuus firri nuufaa argu. Beekii obsii anis baay'een ta'e ganna darbeef mananii ijaaranii walii gallee roobni roobee sanyii nuufaa margu wal muufannuus firri nuufaa argu. Warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo gadi hin cimne qarriffaa ishee nutti qarte. Warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti kaatee qarriffaa ishee nutti qarte.
hawinko Masine kara uduma galma jafe godhadhu seenatuma Ige gobbarreetu biyya jaarree komoko harka kee jirti boru sabdiinko Masine kara uduma galma jafe godhadhu seenatuma Yaaddoon qabaa dubbii kalee nutti hin deebisina sirna badaa nutti hin leellisina hundaa dursaa oromummaa yoomiyyuu hin haallu inni dhumnaan teenye waan hin laallu yaaddoon qabaa dubbii kalee nutti hin deebisina sirna badaas nutti hin leellisina hundaa dursaa oromummaa yoomiyyuu hin haallu inni dhumnaan teenye waan hin laallu Sajima wama Wami kero tuta kanisa Isa shawabi hararge isa arsi wama Wami kero tuta kanisa Wami kero tuta kanisa Isa raya bisa wallo kan kamise wama Wami kero tuta kanisa Warra kuji warra bale warra sodo wama Wami kero tuta kanisa Wami kero tuta kanisa Isa ilu kan karayu matakali wama Wami kero tuta kanisa Kapura naf kambarentu kam finfinne wama Wami kero tuta kanisa Wami Keron tu takanisa Wami Manguddon gaaddisa biyya Wami Adoliin ulfina biyya Wami Daa'imman boora biyya Wami Sabni kootu takanisa Wami Biyya ofii maaltu gadhiisa Wami Finfinnee maaltu gadhiisa Wami Sabni kootu takanisa Wami Wami Yoyya Adisha. Yoyya bokkam nagenni badhaadha. Badhaadha teessan badhaadha. Badhaadha. Dansa egaa keessummoo daawwattoota Gumi Boko yooyyifatteen booda suudurumaan gara gaaffii fi deebii kennaatti seenna. Torbaan kana keessa godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo ganda bilbil naannoo godina Wallajii jedhamutti mana ummata woboo deeggartu abaawoo deeggartu jechuudhaan mana ummata guyyaa Amjjii 10 mana 15 gubate. Mee ilaali ummata nageenyaa horii fi horsiifatee jiraatu humna addaa Oromiyaatti bobbaasanii mana ummataa gubuun kuni akkamitti ilaalta dishaamee akkamitti waan kana hubatame? Hayya ulfaadhe woyyame akka odeeffannoo guyyaa sadiin dura waan godina Gujii Bahaatti raawwatame kana amma oduu nu dhaqqabde waan kanarratti wanni adda Amjjii gaafa kudhanii ganda amma bulbuli isanti bulbulin tubbeetta gammoojjiidha Gujii Bahaa kana gadi karaa harqalloo kanaan gadi aante lafa gammoojjii tana Gujiin lafa sanii irra caalaa ummatni naannoo sanii warra horii horsiifatee bulu ummata waan kottee horii kanarratti hundaa'anii jiraatan. Haa taatuuti wanni adhayyee gaafa Amjjii kudhanii godina Gujii kanarra raawwatame Gujii Bahaa kanarra raawwatame kun waan adda eegalamee moti waan nurra bulbule keessattuu haga koloneel Abiyyi aangoo dhufe asii qabeenuma Gujii barbadeessu Gujii mana ummata keenyaa godinoota kanaa gubuudhaan
suuraa waliin ka'uun waan mootummoota darbane Gujii irratti raawwatanii akka addaatti godina kanarratti keessattuu milishaan yookaan waraanni biltsiginnaa godina kanatti bobbaafame yeroo waggaa 3 fi yoo xiqqaatte yakka garaagaraa yakka beektaa kana jedhamee beektaa lakkoofsaan kan himtee kan dhiisaa kam yaadattee kam hin yaadanne kan jenne yakka garaagaraa waan godhaa dhufe jechuudha. Amma wanni kun akkuma bulee ooltu beektaa qaama nuti ajjirti nafa nuti ajjirti barataa deemaa jirra jechuudha. Meeqa gubbaatee eenyu du'ee eessa addeetami wanni jennu akka gaafa duraa kan beektaa musuu kan sitee lafaan kaattu wanni kun akka santite jirtu saatii ammaa kana maaliif jettee nurra bulbulte. Mootummaan kun yookaan beektaa mootummaan biltsiginnaa ka Amjjii hoogganamu kun yoo ammayyee teettee laaltu gaaf kanaan jalqabaa waan jenne irratti dubbachaa turre hin yaadanna. Sagantaa keenya ka darbe irratti Gujii karaa bulee horaa kanaan Gujii dhihaatiin baha abaa'oo bosona keessa barbaada jedhaa turane. Amma waan bosona keessa abaa'oo barbaada satti itti milkii dhabeera natti fakkaatte nuti gaafsallee beektaa akka dhaamsaallee isaanii dhaamnee fi turre beektaa mootummaan yookaan biltsiginnaan ture dhaabattee hatteerti muka goge achiin munyuuxxu olin guddattu irrumaa gadi caccabaa deemaa jirta akka muka dulloomee maannoo muka goge olin guddatu garuu damee isaa guyuma guyyaa irraa caccabaa deemti. Mootummaan naftanyaa kun ka Amjjii hoogganuma guyuma guyyaan caccabaa deemaa jira. Haa taatuuti ammoo yakkinni kanaan dura ummata abaa'oo bosona keessa barbaadaa jedhaa ummata barbaachisaa ture itti himnee turre nuti yookaan beektaa interview tenne tanaan dura sorry abaa'oo bosona keessatti dhagattanu abaa'oon bosona jirtu bosona keessa baatee magaalaa galtee bara chaarteraa kaani bara dargeen biyya aaraamu chaartera keessa gaafa turte abaa'oo hoogganoota teennaa fi warroota gaasan qabsoorra turanii abaa'oo haga sammuu namaa keessatti sammuu Oromoo keessa akka galchanii fi akka babal'attee yaada abaa'oo fudhatama argatee ummata ollaa keenya jiran curqaffaltoota akka keenyaatiin fudhatama argatee ummata sunduuchiin adda kaayoo abaa'oo sanii mataa keessaa qaban jechuudha. Kanaafi amma maali engedda bosona keessa hin barbaanne jedhanii baanii bosona dhabanii jennaani amma meta safaayyee manafatti argaman fa jedhanii amma wanni kun gara manaafa dhufitti jedhanii mana gubanii balleessas bosona keessa dhabanii jennaani waan kanaaf waan kana maannoo agarsiichoo jennu waan kana dhagarra bosona keessa arguun dandeenye wanni beektaa mana 15 gubuu jechuun mana xiqqaa miti ollaa tokko akka quttuma gujiitti yoo laatte gujii walirraa jireenya isaatiif hortee isaaniiti loo isaatiif jedhee gujiin gargar faffagaatee qubata ganda mana 15 jechuun ganda tokko teechaaf uumaa halle yoo akka bal'inna lafaatti yoo teetti ati laattu lafa bal'oodha lafa agasii ummata kana lafa galgalaa dhufanii ka horiin ka bobba'elle ka managgale ka namille managgale milishaan kun dhufee ollaa sammarsee kawata kan jedhin ibidda nama keessa jira horii keessa jira
kawata kan jenne diinummaa hatteen qan nyaaqummaa naasuun qan nama keessa jiraate ijoolleen keessa jiraatte horiin keessa jiraate dhimma isaanii kan ta'anii dhufanii mana 15 yeroo takkaan gubuu jechuun akkuma kanaan dura dubbachaa turre diina Oromoo ka hundeen qan diina nafxenyaa hanaasu wanni jedhan naasuu ilma namaan qan ka gubuudhaan ilma namaa gubuudhaan bineensa nyaachisuudhaan ka araada ba'u ka yakka garaa ka waa hatteen qaanne godha jiranu waraana kana jechuudha. Waraana beekta mootummaa kana jechuudha. Mootummaa nafxenyaa kun haga hammeenna nafxenyaa nu garsiise jechuudha. Isin nafxenyaa kana maalti kana garaa hammeessa? Namoota kun namarraa dhalanne maalti kana godhe jennee yeroo tokko yeroo firra garagallee ilaallu jarri tuni hundeen qaban. Hundee jechuun namni takka addee ka'u takka qaba. Addee hoomlaan yookaan beekta jireenyi isaa bu'uura jireenya isaa takka jechuudha. Yoo jara amma beekta nafxanyaa jedhan kana kaattee ilaaltu nafxanyaan tun bu'uura hin qabdu. Addeerraa kaate madda hin qabdu. Madda godhachuudhaaf jiraachuu siitii fi lafa isii kan ta'in waa isii kan ta'in wanni ko akka waa abbaa qaba biyya abbaa qaba jiruu abbaa qaba akka taate marroo beektu waa isaaniin ta'in takka waan kenna jedhanii lafa kenna tanarratti wolfamman jechuudha. Amma yoo hundee beekta nafxanyaa kana gad ilaaltee jettu amaarti tun maddi isaanii Gondariif Goojjamii maali jedhan yoo adda Gondariif Goojjamii tana dhagartu galata yeroo amma kun yeroo waan gad hin baanne hin qabdu Gondarii tana maalti Goojjamii kana maalti qubate yoo ati itti ilaaltu saba aagoo fi warra argobbaa jedhamu warra qimmaanti jedhamu ammallee warra biraattu jira saboota kana eenyummaa isaanii irraa mulqanii kabbaa amaarummaatti uffisan nama beekaa ta'e nama kenna kanan ka ormootumaa ka ka'e kan yeroo darbe irra deddeebinee akka dubbataa turretti nama dandeettii addaa qabu nama taayilentii ta'e tokko hoo ati Oromoo fakkaattu jedhanii waan beekta addaa takka qabxeenuma lafa Oromooti isaaman kanaa waan garaa kana fakkaata kana godhanii fi itti sossobanii eenyummaa isaa adoonni quban qabaatin ati beekta Oromoo fakkaattu jedhanii irraa mulqanii adoon beekini yonni dandamatee jedhe ka ilmaa isaa ta duubaa dhuftu tuun hin dandamattu nama walirraa mulqaa saba keenya kanaa gowwoomsaa eenyummaarraa kaasaa abbaan kiyya Oromoo jedha gariin inni maarre inni amma amaara ta'eera jechuu taa ilaali amaartitu hundeen qabdu bu'uuran qabdu nafxanyaan ku addee hoomlaandii addeetti galu qabu keessattuu adhawanni ilmaan Tigraayiitiif Oromoo tana keessattuu bara amma Abiyyi kana wanni akka dabaa deemeffataa nafxanyaan dhufteefi saboota akka aagoo ka dhokatanii amaaraayizeeshinii uffatanii bara meeqaa jiraatan ka akka qimaantii ka akka argobbaa ka warroota kanatti gadi ba'i. Mee rabbi haalaanan suutii adda doo ummati Itoophiyaa laakkaamuu jedhame
Allah kosaani ummata sababi jedhamu gaditi an jedhee herregaa jira namni adda nuti amaara nuti ummata lammaffaadha baay'ina Itoophiyaa keessa jedhamu ha jedhan nama saamanee bar namatti mulqanee bar kirittinaa si kaanna jedhanii bisaan qabbanaawaa mataa gaditti naqanii beekta raatessane qabbaneessane namni bishaan qabbanaawaan tuqe hunda amaara jedhama jechuudha. Bare kasaan laakkaachaa turan ummata kana. Kanaafi wanni adda garaa jabeenna ummata keenya waggaa saddeet amma almost waggaa saddeeteetti itti duulanii ummata nagaa ifirraa horsiifatee jira, ka qotatee jira, ka daddalatee jira. Itti duulanii ummata yookaan abaa'oo isaan jedhan san kan ta'in hujiidhaan kan yookaan beekta hujiitii jedhee ka bakka sanitti ofirra ramadin ummata kun Oromoo ta'ee dhalachuu isaatiin baratee beekumsa argatee yoo isaan waliin hin jiraatin waa isaan jedhan hin dalagin horsiifattee horii guddaa qabaatee yoo waan nafxenyaan bilxiginnaa amma jettu kana hin fudhatin yoo daddalatee qabeenya kana hortee ta'an yaada hafuura bilxiginnaa kana irraa fudhatin inni eenyuu kennama jechuudha. Ifta'ee dhaabatee jennaan abaa'oo jechuudha. Abaa'oo ta'uu nama kanaa yookaan eenyummaa Oromoo ta'ee abaa'oo kennuu isaa kun waa haaraa miti. Mootummoota darbanirri akkuma kana godhaa nu guddisan nuti addarraa dulloomaa jirra jechuudha. Kanaaf duulli adda ummata keenya gandaan itti baanii abaa'oo bosona keessa barbaada kana fida saffida jedhanii ammoo adda saniin bu'a jijjiirama gara bu'aa wanti kun jijjiirantee waan kana arguu dadhabanii jennaan gadhaa laafinna malee ummata keenya ka hirriiba keessa jiru ka horteessa alaa mana galfan mana waliin guban jechuudha. Kanaafi wanna kana xumuruu fi mootummaan kun mootummaa jiruu miti. Mootummaan nafxanyaa kun namni bishaan fudhatee hoomacha qabataa jedhan. Yoo waan kana jedhe exaggeratii yookaan beekta waan kana ho'isicha kiyyaa miti. Adda biyya Tigraay irra duule waraana beekta hin qanna jedhan kana latti Tigraay haaragaa baatuuti. Haga waraanni isaanii adda jiru. Mee Adisha garuma godina gudii kana deemna. Mee isumarraa fokkosiinaa godhin. Maaniif poolisiin humna addaa Oromiyaa kun saatii sanatti uummata kana garaa jabaatu maaliif isa barbaachisa? Poolisiin humna addaa Oromiyaa kun hagas mara garaa jabaachuu maaf isa barbaachisa? Ana amma poolisii tana beektaa humna addaa Oromiyaa ka jedhamtu tuni anaaf natti mul'atu. Humna addaa kanaaf xanyaa bakka bu'e kanaaf xanyaadhaan qaxarame yookiin nuu nafxanya hundee isaatu duruu yoo dhala isaa laakkon sababiraat yoo keennallee taate fakkeenya keenna hundi qulqulluu jedhichaaf gadin yoon jedhin yoo keennallee taate isa garaa doofaa garaa bulu ka gara deemuun beenu ka waa isarra hojjetamaa jiru ofirra gara galee arguun dandeenya.
namoota kana sitta wabbaatti ilma abaarama ka abbaa abaa ilma diqaalaa ka abbaan hin beekan nama barandaa guddate system amma siyaasaa beekta Afrikaa kun ka ijoollee maatii kee hin qabne ka magaalumatti akka taate guddatte tan isii kana fuudhanii leenjisanii waa argiteen beenne mindaatti kennan jechuudha. Ijoolleen tun maatiin qabdu jaalala maatiin hin qabdu. Nami hay jedhee isaani karaa qabsiisee guddisee jiru. Irri caalaa ilmaan hoomilesii. Ilma baalagee abbaani hay jedheen guddisin. Ilma baalagee barandaa dhalate waraana kana gala. Waraana kana galee waan takka argeen beeknu horii horataa hin nyaataa hin dhunaa waan barbaade hin arga jechuudha. Isaa fi addunyaan biraa hin mul'attutti. Wanni inni arguu danda'u jiru akka namaa ta'een guddifan akka beektaa ilmi abbaa guddisan guddin irra caalaa wanna amma beektaa biyya ollaa kana biyya Afrikaa kana yoo amma histirii isaanii dhagaan bakka mootummooti diktaatorooti jiranu irra caalaa ijoollee ilmaan diqaalaa ka abbaa hin beekamu ijoollee barandaa guddaa ijoollee fakkii akka kanaati ijoollee baalagee abbaan hin guddatin amma adoo fakkeenyaa yoo amma namicha biyya hoogganaa jira jedhamu kolonelichi naftanyaa kana yoo maqaa isaa kaattee jiru. Namni kuni Ahmed Ali dhalfata dhabaatu odoo ilma guddisaa tokko taate odoo waggaa 14 mana hin baya ani ati gaafa waggaa 12 mana baane laga buune ala bulunnu eeyyamama nama guddisoota bade jechuudha. Warra guddisa badetti waa akkanaa kana funaaname nuti dhagaru gaafa waraana nama qaxxaranu kiraateerii akkana nama akkanaa kana yoo dhaggatanii waan fedhanii gubbaa kaayyachuu danda'a. Waan godhi jedhanii sani odoo olin dabalin odoo gadin dabalin waan godhi jedhanii san deemee godha jechuudha. Wanna jaalala jedhan keessan jirture. Wanni naasuun jedhan nama waliin guddatee naasuun qabure. Jaalalaan kunuunfamee guddannire. Waa haati teeten beeku. Waa abbaan ta'en beeku. Kana ka abbaa namaa jaarsa gurguddoo maanguddoo gubu jechuudha. Hiikaa manaan beeku. Amma yoo deemee mana gubu sanitti mana keessatti hin guddanne namni kun. Fakkeenyaa siin jedhaa jira. Hunda isaanii illee ta'uu baate. Namni mana keessatti hin guddatin namni maatii keessatti hin guddatin akkamiin maatiidhaaf yookaan manaaf naasuu qaba. Hiikaa manaan beeku. Ala guddateere aggala jechuudha adoo addurree teeku. Ala gala jechuudha. Aggala jechuun waa ala gala jechuudha. Hoomles jechuudha. Hiikaa hooggansi keenya guddaanuu waan beektaa hiikaa namaa naasuu namaa hin qabu. Kanaaf waan kana jedhame. An amma yoo waan kana haga kanarraa dubbadhee jedhee beektan qafa awwaanuma kana naannessee dubbataa jiraan waanuma akka humna waraana naftanyaa kana dubbataa jira akka waan Tigraay keessatti ta'e. Maaseeta dhiifama. Akka gaaffiitti waa'ee waraana Tigraay kanallee gaaffii sii kaasa qabamuu sarratti sii kaasa. Irra caalaa wanni an fedhe ama fakkeenyaaf waraanni humna addaa Oromiyaa yoo deemee mana uummataa san gubu laale adisha mana uummataa san gubu uummata kanaan kaa ijoollee keessan meeshaa keessanii baafadhaan jenne akkuma dhufee mana tokko gubee mana tokko gubate jedhanii uummanni naannoo saniin beektaa manni tokko gubate iyyee kun kaanti dirmata yoo gadi baanu irraa raree manuma isaanii deebi'ee wal faana gubee jira. Wanni manni kun gubateef abaaboo deeggartaa woboo deeggartaa
Namni tokko waan fedhe deeggaruu mirga hin qabu. Fakkeenyaaf mootummaan Abiyyi kun mootummaa dimokiraatawaadha. Ani Nobel Peace fudhadhee jira waan mootummaa jedhu waan ta'eef atiin koongireesii deeggari, abawoo deeggari, biltsiginnaalee deeggari. Yoo ati jaallatte uummanni jaallate. Garuu dirqamaan akkamiin namaalee deeggaruu dandeettan jedhanii mana uummataa guban. Uummanni kun deeggaran dhaabbatan qotee bulaa keessa isaanii beekanu. Maaliif mana uummataa kana gubuun barbaachisa? Hagas mara gara jabeen eessaa dhufe? Fakkeenyaaf yeroo tokko ani amma fakkeenyaaf biyya abbaa kiyyaa jedha. Jarri biyya haadha tiyyaa jedhu kuni maani abbaa isaaniin beekanu? Maaniif mana namaa akkas gubume? Hanya ana amma beektaa fakkiidhaaf gara Tigraay dhaqee ati irraa na dhooggaa jirta bal awwaan Tigraay haasa'ichaa fi miti. Fakkii haga adda waraanni nafxanyaa humna qabu akka humna hin qabne akka keessa isaanii qolate wamaa akka harkaan hin qabne adda bozanee amma fakkeenyaaf sinjir barandaa bultoota kana ganda keessaa walitti guuree trainingi odon godin beekta shaakaluma odon taasisini namoota kana qawwee kana itti kennee bobbaasaa jira jechuudha. Humna qabanuu humni isaa Tigraay dhumatteetti sinjiricha barbaade mana awwaan Tigraay haasa'ichaa fi tokko akka kana naa qaban. Lama mallattoowwan kana akkamiin agartoon jettee adda daangaan biyya tokko caabee odoo beektaa akka durii taate akka namni dur beektaa saayikooloojii Itoophiyummaa kana namni keenya qabaatu taate. Adda Suudaan guyyaa adiidhaan adda Gondar magaala qabaticha maloomaa hannee bara adoo hunda qabaatee bara achi dhaqa. Beenishaangul ummata xiqqaasan to'achuun dandeenye bara humnan qaban jedhichaaf ka waan kana waan achi dhaqee maali ifi sobanii maan jedhan babadhisaniituma hafuura isaanii kana lafa babadhisanii lafa wanni jedhan ajeessanii akka waa humna qabanuu takka achillee jirra asillee jirra ifi mul'isicha jechuudha. Amma wanni yakkiyyi deemanii ummata keenya manatti gubaanuuf tokko gaaffii ati ammatti na gaafattetti yoo si deebi'ee jedhe maaloo namooti kun nuti Oromoon akka Oromootti aadaa saayikooloojii Oromoo itti ijaarantee takka jira ummata Oromoo. Oromoo yoo jedhamu biyya abbaa keenyaati jennamu. Maali biyya ka eegu abba ka deemee lolu daangaa ka diina sirraa lolu haadhaa moti haati si guddittu abbaan ammoo biyya sirraa eega nyaaphaa laasitti dhufu sirraa eega daangaa sirraa eega waa alaa hojjetamu hojii sittaan gaala haati si kunuunsi waan naannoo manaa kana wanni jedhan yoo akka aadaatti gad deebinee jenne mi'atu nu dhaabadhu laal yoo keessummaan guddoon takka guyyaa namaa dhufte manatti qalemaaniif jedhan manni ka waan naannoo manaa sanii nami maanaajii godhu nami beektaa hoogganu dubarti waa alaa waan guguddoo jajjabduu ka akka nyaapha eeguu ka horii beektaa balaarraa eeganii tissichaa kun kanamaa. Kanaafuu wanni biyya abbaa keenyaa jennu biyya namitti seennu dhiira abba. Haati si guddi si kunuunsi uumaa rabbi nuu kennita. Kanaafi warri kuni maaliif abbaa biyya abbaa keenyaa jennu hin jedhanu maaliif biyya haadha keenyaa jedhanii kanaan jetteefi tokko saayikooloojii isaanii irra caalaa ilma abbaan qabne jechuudha. Amma jecha tokko yoo asirra dubbadhee jedhee anaaf natti mi'ootu jechuudha.
sagaagalummaa bulii waan beekta bulii namaa qaddu namni tokko eega fuudhee kabaja bulii fiitii qabu ka asii achi deddeemne takka namni tokko bulii godhate jechuun bulii isaa sun nami jaartii isaa isuma waliin innillee isuma waliin ka jiraatu nama kenna kan isaan ammoo akka saayikooloojii isaanii akka walitti lamma waan hin gafasti tuqichaa wadhaa haadharraa dhalatu malee abbaarraa dhalatu hin beeka wanni haadha biyya abbaa kennaa dhoo haati lafa bakka naannoo tokko isii dhalte abbaan ammoo isaanii kunuunseen guddinne daangaarraa eenyu qoteettiin boceettiin daddaleettiin hin galle warri kun wanni ummata hoomlessi wanni jennuuf beekta sababa qaba kanaafi nami abbaan isaa akka abbaatu jiru biyya abbaa kiyyaa jechuun danda'u nami waan jedhu takkarraa ka'ee jiru mee namicha adda biyya oogganu kan jedhamu gaafa gadi ba'e istii nami kun waa abbaa fi dubbii dhabee jedha fakkeenya waa abbaa isaa makaraa meeqaa waggaa hanga waggaattu maqaa waa haadhaa guyyaa kaasee haasa maani naannoo haadhaa sanitti baara waggaa nugusa torbaffaa ta'etti kulle kijibasaati jedha haatummaa isaa kun waan hin jenne takka fa'uuma inni maaliif maqaa abbaa fi dha'uu jiru wanna amma silaa jedhichaa tattaafadhe kana gatii abbaa kana magadi baasuudha isatti abbaan hin guddatin isa abbaa isa to'atte sheepesseen guddisin abbaa ala guddan haga gabaabaa diqqaasani eentu isa guddise haa kanaaf biyya haadhatti yaa jedhame wanni maqaa haadhaa dha'uuf kan kanaaf garaa jabaa waan bulii manaa diqqeennaan manaa gadi ba'e waan waraanaa gatii waraanaa addeetti isa guddisassan kaadha warraa isa guddise garagareetuu nyaapatu waan san beeka mala waan biraan beeku kanaaf gadhaa jabeenni deemanii nama kunnaasuu malee ma deemanii mana kana gubaayoo jette ambeetta wanna kana ibsichaa tattaafadhe jalqaba wanni naasuu isaa dhooge akkaataa isaa itti guddatanii nami kenna kuni saatii kami yoo manni tokko gubate manni lamaan gubate nami walitti birmate balaa gale kaani ibidda kaan dhaafuu jedhe mana 15 gubuu jechuun bari isee kiyyallee dhufaattirti wanni gubaa jedhee namuu gara mana tafii fiigaa yoo ijoolleen mana jiraatte ijoollee manuma ibiddatti qabatanii mana baafachuu fiigaa yoo horiin mana jiraate horii mana baafachuu fiigaa yoo qabeen mana jiraate alagga guurata mana fiitu kabiddittuu dhufinu kana diinni saatii akkamitti balaa yoo dhaqqabsiisuu danda'a naannoo sanii nami na dura dhaabatee loluu danda'u hin jira akkaataa tochii waraana woboon ilaaleeti bare akka naannoo suni nagee ta'e ilaalee ummata nagaa kanni waa godhuu danda'u ummata nagaati woboo waa godhuu danda'u kan qawwee qabu dheeta hin tuqinaa jedha kan qawwee qabatee kun gaara gubbaa ta'u aduu dhaggu abboon nutti tuqinaa jedhee inni kadeeme jabeenna fi itti dhagarsiisu ummata qubataa horsiisee bulfataa siin jedhu ka qotatee jira ka daddalee jira isa kana jechu jedhee gabaasa asirratti yoo sii deebisee raakutaa ulfaadhu wayya madishaa'ee ka gaarii nu ibsite yaa'uun beekama waraanni Abiyyi bobbaase suni guutummaa guututti dandeettii ishoo qabaate warruma qawwee qabu lola malee ummata nagayaa mana dhaqee irraa gubee jaarsa waggaa 80-70 dandee ifirraa dheeteellee bahuu hin danda'u qolachuu hin danda'u buna qalatee nyaatu fa'aa dhaqee
rasaasaan dha'ee ajjeesee waan kana fadalaga qabeenya isaanii jalaa guba jaarsoliin kuurra dulloomateeru horsiisee bulaa waan akkasii fadalaga dandeettii muti ijoolluma dhuguma akkati baantu kaanii ijoolleen tun ijoollee barandaa bultu malee mana keessatti osoo guddatanii bu'aa mana mi'aa abbaa mi'aa haadhaa beekan turanii mi'aa haadha fiitiif abbaa fi hin beekanu ulfaadhu wayyaamii adishaamee gara gaaffii kiyya lammaffaatti ce'aa akkuma beekamu Oromiyaa guutuu keessatti waraanni labsamee uummata Oromoo irratti badiin kana hin jenne raawwatamaa jira. Mee godina Wallaggaa keessa bakka Ganjii jedhamutti namoota jiraatan Wallaggaa keessatti Ganjii bakka jedhamu namoota jiraatu nama gara 100 filmaaman gara 200 ta'an bakka kana dhiisaa deema. Bakki suni bakka warqiin fajiru jedhama. Buna fa qabu jedhani warri kuni akka doktor tokko jedhutti buna qabu warqii qabu jedhan uummata kana bakka kana lakkisaa deema. Isini nami ABO yookiin woboo kan akka Oromoo waamutti woboo ka warri nafxanyaa itti moggaafate shanee jedhee waaman shanee kanattu as keessa jira shaneen survivor godheef waan isin qallaba kennitaniif jedhanii uummata sanii asii deemaa jedhanii cinqaa jiru uummanni baay'ee rakkin namaa keessa galchanii jiru. Isa kana maalirraa jettaa dishaakii? Uummata nagayaatiin bakka kana lakkisaa deemaa jechuun kuni lafa ifi uummanni waggaa dheeraa irra ture akka dhiisanii deemanu dirqisiisanii bakka isaan qubatanuu hin kenneefitti warqiifa baafatuu barbaadu amma kiraayisiin Abiyyi dhaqqabee karaa of baraaruun waan kana barbaada. Isa kana akkam mijjetta adishaame? Kun beekta waanuma lafa xiqqoo gabbooma qaddu lafa xiqqoo waa galii wayii galiin beekta akka dabaa barbaachisaa taate hattattamaa irraa waan argatan lafa qabeenyaan cooma taate kana allatti amma ati jette sune yoo dogorgorin naannoo dambii doolloo kana natti fakkaatti Ganjiin kun naannoo sanatti argamti amma lafti suni lafuma warqii qabdu buna qabdu akkuma beektaa amma naannoo shaakkisoo ta'a amma godina fakkeessanii akka saniiti jechuudha. Ummati waanuma amma kibba bakka keessattuu akka addee nuti itti dhalanne sanirratti wanni latti sun yakkamtee adda ummati sun hegeree ummata sanii balleessisanuuf yakki biraan jiru bar qabeenya lafa keetii saniifi bar adda amma naannoo dambii doolloo kamma jettu ka ummata irraa kaasan kulle irraa ka'aa jedhanuu kun yoo isaa taateen taatuuf ani taati jedhee amantaa irraa hin qabu. Maaliif adda nama bishaan fudhate galaanni fudhate ka hoomacha qabatu kan jedhanii akka carraa beektaa lafa calcalan bahee keessaa bahullee hin danda'a. Naannoo ila bishaanillee seenee achiin du'uu hin danda'a. Amma mootummaan Abiyyi kun nama galaanni fudhatee hoomacha qabatu jechuudha. Hin fakkaatti isatti karoora inni ammoo karoora isaa lafa keeyate jechuudha. Eessarran lafa keeyate. Lafa galii bifa salphaatti rakkoo isaa ta'adha addunyaan hundi irraa waa uggurtee kama firiffarii wayii biyya arabaa irraa qocatu tan. Tunillee adha sababa ammayyee laga mormorii ka Abbayyaa kanaan sababa Ijiptii kanaan irraa dhaabichaa tattaaffii godhamaa jiran. Amma inni bifa gabaabaatti addee waa akka warqii kana lafa akka amma bunaa kana lafa warqii san nama akkamitti jira? Nama karra qabu jira. Nami lafa sanii horii qaba jechuudha. Karra qaba jechuudha. Buna qaba jechuudha. Bunni sun karra jechuudha. Kanaaf watakka uume ati amma lafa sanirraa godaanaa lafa sanirraa ka'aa keessa watti jiraaban. Amma ka irraa siin jedhanii fila sanirraa atiin kaatu. Ani kawwaati jettee maan jedhare
warroota milishaa fi beektaa waraana fi kamaanii jedhu san qabatee dhufa jechuudha. Wanni godhan maali? Warqii lafa keessa jirtu yookaan buna ooyiruurra jiru odoo hin ta'in qabeenya keeti kan mana keessa jiru horii keessa kee jiru. Waa fuuldura jira. Eentu horii qaba? Saamichi dabare. Waa amma goomaraa isa qabee hudheeru kana. Yennaa kanatti hin dabarichaa fi bara. Namoota hidhanii galii godhatan kanaan dura jedhaa ture bara. Namoota hidhanii wabii yaamsiin hin jedhan. Wabii namaa nama karra qabu yaam. Birrii hammanaa qabsiisii bayisiin jedhan bara. Hattee bari ka amma beektan wabii nama yaamii. Wanni jedhamaa horii hanqanaa kaffaliisiin jedhan. Tokko qabeenya kee saamaa jira. Lama rakkoo amma isaan irra dhaqqaban jirtu tan karaa beektaa galii qabeenya kabaajata dhabuu kan ajjeetanatti hin dabare yookaan saamicha dhumaati. Infama. Saamicha dhumaati. Nyaanni hoo isa akka laftana keessa bulanii oolaan jiran dhaggan jiran sa'aatii ammaa kanatti. Ibiddi lafa hundaatti balbalaa jiru. Wanni kun waan lafa Oromoo callaamatu. Waan lafa Tigraay callaamatu. Akka Sidaamoo akkas, Walaayittaan akkas, Aagoon akkas, Sumaaleen akkas, Affaar akkas. Lafa kana hunda keessa kabraa lakkisi. Bakkinni lafee duddaa godhadha jedhee isaan tajaajila jedhee amaarri ifitta qabatichaa deemu tullee bakka aangoo san barbaaddi bara. Isa eenyummaa isaatiin hin barbaaddu bara. Diqaalaa biyya Oromootti dhalate hin barbaaddu bara. Isa addee fi nama fi barbaadan qabanii bara. Isarraayyuu itti fayyadamuu barbaadan. Sanii fi hundee hatte tanarratti saamicharra jira. Yoo taates qabeenyi eessa jira? Eenyu bira jira? Daddalaan eenyu? Amma isaan gadi bayanii dubbatan malee qabaattota Oromoo, daddaltoota Oromoo manni isaanii haa dubbatu. Akkaataa yookaan dirqisiisanii horii isaanii irraa saamaa jiran harka jaalaatiin qajeelan hin ta'e. Kaayyee additoo fuula duratti bahanii irraa saamuu dandeenya. Kaaka dinquu dayyaasii qabeenya dinquu dayyaasiitii bari qabeenyi sun kan dinquu dayyaasiitii mutu qabeenya Oromooti bari. Bakki rakkataa Oromoo ka qabsoo tanaaf wareega kaffalaa ture. Qabeenyaa kan nama kanarraa bari itti yaalamaa rakkoo itti dabarsaa inni nuu dhaqqabaa ture bari. Adda hegeree Oromoo ijaaraa ture bari namni sun. Waan gadaa seera gadaa kanarratti akkaataa nama sun qindeessaa jiru. Waan kana dhaggan hegeree jeessan gugurdaa akkasiisan ofi duraa darbanii ka isaa gadi jiru kaani yoo waa akka isaa kanas hin mudata fidi jedhanii yookaan odoo guyyaan dabaree akkaataa qabaattota Oromoo saamaa jiranu akkaataa yookaan qabaattota uummata kibbaa kana ta'e kan garaa kana akkaataa qabeenya isaanii harka balleessaa jiranu saamaa jiranu lafa cooma callaa bootii bare. Nama cooma gatii gaarii qabulle ka horii qabulle akkuma san adamsanii saamaa jiranii. Wanni amma naannoo Dambidolloo lafa warqii qaddusan gabboosan ummata isa irraa kaasichaaf tattaafatanuu fi sababa san godhanii saamuudhaa fi ummata naannoo saniitti dureeyyiidha horii qabanii lafa isaaniitti waa qabaa waa horatanii jechuu barbaadan.
ulfaadhu wayyame adisha ummanni sun amma maal tolchuu qaba jettaan ummata sanii maal dhaamtaa ummati wal beekta waanuma takkatti dabara kana keessa Oromoo foonni dhaaman addee jirrutti diinarra wa argan diinatti nageen uuma jettanii wanni mootummaa bilxiginnaa irraas eegattanii jirtan mootummaan bilxiginnaa nageen dhoogge humna nu dhoogge beekaa keenna nu keessaa fixe qabeenya keenna nu keessaa fixe karra teenna hortee teenna nu keessaa fixe nu bitee nu cassuu barbaada nuti ammoo filmaati biraan jiru waan diinni kun mootummaan hattuun guruuppiin beektan maafiyaan kun walii taane kan wanni boonu jiru bakka jirrutti dhaabanne bakka jirrutti diqqaa ta'e guddaa ta'e mormiidhaa humna ita'icha halkanii guyyaa irraa hojjechuu humni akkam humni waan garaa garaa akka isaati ammaa kana kameeshaa jira kameeshaa jee waraanaatiin hidhattee humna taatee hidhattee tireeningii fudhattee humna Oromoo teechaaf loltuu Oromoo haqaa kasobaati miti loltuu Oromoo teechaaf poolisii Oromoo teechaaf har'aa kafalmaa jiranu jira ammoo gara kaaniin humna teechaa hin jennu qabeenya keeti kaayoo akkanarratti irra oolchuu jabeessuu karakkate rakkuusaa dabarsuu kamaatii irraa ajjeesani maatii irraa karra badde kan adda guyyaa rakkuu kana wal bira dhaabachuu jechuun bari humna ta'uudhaaf qabsaawaa jira ka beekumsa isaatiin kamala beeku mala isaatiin akkuma diqqaattee guddatte jennee nuti yaada nuti uffannu jiru bakka jirrutti waa Oromoo humneessa ofirra irkannaadhaan duruu nuti ofirra irkannee dhaaba keenya jaaranne woboo ka gargaarsa nam tokko keessa kayyee biyyi takka keessa jiru ofirratti irkannaadhaan hoogganotaaf qabaattota keenya hayyoota keenya ijaaramte humna keenya ammallee kan ba'a addunyaa tana keessatti biyyooti haga ammaa dhagaru biyyi tolaa arganteen jirtu biyyi tolaa arganteen jirtu biyyi tolaallee jirtu biyya teeti adhalle ta'i borulle ta'i gaafa biyya horaa guutuu biyya keenya fudhanne adhalle biyya keenya katti eegan nagee biyya keenya katti eegan jabaannee humna taane humna adda addunyaan tun bira akka biyyoota garaa garaa bira dhaabatan Oromootan bira dhaabachuudha humna taanee jabaannee wal taanee golgaa kana urree baa'uu nu barbaachisa gaafa nu golgaa kana urree gadi baane wanni hundi beektaa salphaadha jechuudha biyya keetiin tiffaannaa hin to'anne jechuudha kanaafuu humnoomne bakka jirtanu diinni mala isinitti baasuu danda'a ummata achirraa ka'e jedhaneessaniin isin naannoo sanirra dhaabattanii malli naannoo sanii amma nu barbaachisu maan jedhame ummati sun naannoo sanirra hundaa'e waan godhuu malee godhanii qabsaa'u wanni biraa takkaallee jirtu humna ta'u ulfaadhu wayyam anillee waan jedhoo qabaadhe ummanni naannoo san jiru gurmaa'ee tokko ta'ee basasaa fi keessaa dhabamsiisee nama beektaa dhiifama naa godhiitii jecha koloneel gammachuu ayyaanaa tokko fayyadamuu barbaada gammachuun ayyaanaa maal jedhaa biyya gootan qabne ummata ofirraa lolee dhoogganne ijoolleen isaanii reeffa argaa dhukaas itti banamaa waraana argaa halkan keessa rifataa buluu jedhu kanaafuu Oromoon kana beekee wanti ati yoo humnootee ijoollee keetii waan akkasii akka argine godhuudhaaf
amma godaanii as deemachi deeman jedhan kana dhiisanii dura dhaabatanii mirga ofii tifsiifatan karaa dandame maran mirga ofii tiffatanii jennaan namni tokko sitti ta'uu hin danda'u. Waaqillee Profeesar Maraaraan maal jedhaa waaqillee faranjiillee nama humna qabdu jaallattii. Faranjiin tuni gaafa ati cimtee humna qabaatte sitta dhuftee maal sii godhu hin jette. Amma akka kaasanu adda bilisummaa Oromoo yoo cimee jabaate faranjiin adda bilisummaa Oromoo siin barbaanne adda bilisummaa Oromoo barbaadde maal isin gargaar maal rakkatan jetti. Kana beekuu qabanii an kana dhaamuu qaba Oromoo cimaa jabaadha. Jabaattanii jennaan abbaan kamuu bakka jirtanutti dhufee maal isin gargaaru jedha. Gaafa humna hin qabne garuu abbaa fedhan fidanii isinirra ke'anii akkuma amma bilisiginnaa isinirra ke'an kana namicha koloneel Abiy isinirra ke'an kana nama biraa isinirra ke'uu jechuudha. Akka nama kamuu isinirra hin keenne nama isin jaallattan akka filattan nama isin jaallattaniin akka bulta'uun isin godha humna jabaadhatanii waan isinirraa hin namaani lakkii narraa hiittu anuus irraa hiikaan ni danda'ama kunis hin jiraata. Akkasi godhaa jedhaa ulfaadhaa wayyamaa jedhaani an kana dabaluu barbaade mee gaaffii xumuraa si gaafatuu barbaada Adishaa. Mee torbaan kana keessa amma waraanni naannoo Tigraay jalqabee qabamuu maanguddoota TPLF fi tarkaaffiin irra fudhatamuu TPLF dhagamaa jira. Isa kan akkamiin ilaalte ani akka fi hubadhutti jara kana TPLF yakkamoota warra badii dalage TPLF jechuu fi an ummata Tigraayitiin jechaan jiru. Ani ummata kamirrattuu waan xiyyeeffatu fudhannuuti ummata irratti miti. Garuu TPLF yakkamoota. TPLF warri akka hojaa ture Oromiyaa keessa ni jiru. Harka irra qabna isaan Oromoodha. Oromoo waan ta'aniif harka isaan irra qabna warra jedhu jira. Mee ati isa kana tibbaan akkam laalte Abboo Tsahaayyee du'e jedhanii Abboo Tsahaayyee nama gadhee ta'us nuti nama du'u ittiin gammannu akka namaatti jechuufi akka namaatti nama eebelu du'u hin jennu. Maaniifi ka Abboo Tsahaayyee du'u warra Abboo Tsahaayyee kalee ijjeesaa ture har'a innis du'ee jedhanii boru immoo warri isa nama ijjeesaa jiru kulle waan isaan eegu waaqaaf lafa beeka. Mee akkamitti hubatta Adishaakii? Waan jedhiitiin nuu xumuri ulfaadhu wayyan. Ulfaadhu galatoome waan amma hoogganoota Hiwaati yookaan wayyaanee ka dhihoo kana qabamanii fi ka adda du'an jedhanii gadi baasan kana yoo akka waliigalaatti teenne ilaalle akka amma beekta Abiyyi dubbatu kanaa mooti yoo namni dhugaadhaan waan kana qorate humni isaan qorattu takka gadi baatee jette yakkamoota wanni kun waan walluu gaafachiisaatiin warri wayyaanee Hiwaat hoogganaa ture bifa kamiinuu ta'i yakkamoota. Yoo isaan yakkamoota jennu ummati Tigraay guutuu yakkamoota jedhatti hin jiru. Ummati Tigraay isaan keessaan baane isaantu ummata Tigraay keessaa bahe malee. Ummata Tigraay keessa dhalatanuu malee isaan ummata Tigraay guutuu bakka bu'an. Ammoo kana ka irratti hundoonne dubbannu nuti waa isaa tola ummata Tigraayitti beeka malee nuti ummata Oromoo yookaan ummati gara biraa beekuu hin dandeenye. Amma gochaa dhiyoo kana Tigraay irra godhamaa jirurraa kaanee yoo laallu waa sadi natti mul'ata. Wanni sadi maal yoo jette nama uumaa isaatiin wayyaanee guddisee wayyaanee tireenii godhee wayyaanee bara tokkotti walganan Isaayyaas Afwerqi rivenjii kaayoo isaa uumaa isaatu nama rivenjii
أنا إرترانو تاريخ جات نتمن ورثوا إسحاق وما ساتنا مريض بنجيتنا أبدا إسحاق أفوركي غرفتين تي أباي صحيتي سبات نقاتي سجون مسفني لتي إسحاق أفوركي وروتا كان نامي فوقي فيدي ورانا استراتيجي واهندان غرغاري أمتا إثيوبيا بوتو ولي غلارت نامي دفع اتفاقنا مكان حاجاتنا في لينجسي هندان غرغاري لوجستيكي واهندمان غرغاري أجيتا يناس هنقبون الرات بوليتيكا يناس الدنيا تمديما جرتورات نمي في دي أمت ورابس ورناسو كان في دي أمت إثيوبيا غوتو أمت أورموت اللاموت أمت إثيوبيا غوتو نمي في إيه يكا كان نمي تريني قده شاكال سيسي أكاتا تساما أكاتا تنما جيسا أكاتا كونتينري كيست نما هدانين نما لبونا ما كانت تنتبت نما وان كان لينجس إسايا سافوت كان هندا يوم قد هوري بربو أرغا أجئت جري إسان بوفا ولقبون أبو جدام بوفا رجالات نقاتو وان برجالات نقاتو ندند جري توني والأغرتين أدو أنم بيكا جدي إني لفتنا دوتي بالكيته أباون أبامسيسي نمي نوتي بيجي توقعنا كيسا كننو مرمودان دي كن أباوتي دولاني سودان ولينتي ارتراتي ورانا كرهونتي أباو مالساني جنة إساياس أما داغاتي بقى برطما سرفته ويانيني ورسا غبرو أكا تريننج يقول أنا ورسان تسرنا غرغالي واني hagan lubbuun injiraati daangaa saa waraana saa kaa hunda waraan hunda Itoophiyaa guutuudha itti duulanii cabsan jechuudha. Isaayyaas agardaa aarii santi mataa keessa jira. Haaluusaan akka inni jannatii beektaa riivenjii keessa rafaa jira. Yoo dhugaas temee jira. Jannatii riivenjii haaluu baay'ichaa keessa rafaa jira Isaayyaas agartuu. Inni taanu maaliif Abiyyi warra isa guddise warra isa kunuunse shaakalsiise kan maaliif garagalee nyaatee yoo ati jettee jettu bari waan Geetaachoo Asaffaa godhe caalaa yookiin godheera yookiin hagasaa godheera Abiyyi yakka Itoophiyaa irratti dalagamu yoo ta'e tokko yakka fi dalage yoo warri kun tola jedhanii walii humna ta'anii Itoophiyaa tana keessatti yakka Itoophiyaa keessatti dalagaa turan kana yoo humna waliin ta'anii Abiyyi bitamanii hin dhoksine taate warri kun yoo akka amma achi dhiibanutti hoogganoota wayyaanee callaa yakkamoota godhanii ka adda OPDO keessa turan ka hunda keenya umurii keenya mana hidhaatti nu ficcisiisan ka kaan bosonaa jedhan ka carraa dhabee samuu dhabee lubbuu isaa dabar lolarra akka du'an ta'e ka bahararratti ilmaan Oromoo jedhan kune hunda yakka wayyaaneetiin motiiban ka wayyaanee caalaa bara harka wayyaanee la turre wayyaanee fi OPDO yoo wal bira baanii jette bakka nu yoo asitti dhufanii jedhani wayyaaneetti naasuu nuu qabaa ture OPDO caalaa yoo dhugaa walitti mee mana hidhaa keessatti adisha
Mee ati jara lamaanuun beekta maaliif seeta mana hidhaa si galchanii turan yeroo amma dheeraa tokko maqaa baa'ooti. Mana hidhaa keessatti Tigreetti si miidhamu ammaa oli oppiidiyoodha. Sitta yaa amma Tigree akka diinaatti akka simiitu qabdi. Yoo dhagartuu an amma seenaan dabareera warri amma waliin zuwaayii turre wal taajjabuu dandeenya. Namoota icciitii garaagaraa itti kenninee barreessu waa achi keessa bahuu gadi hin dandeenye. Namoota nuu baasaa turan ilmaan Tigraay lubbuu fi kennanii jechuudha. Wanni kun roongiidha. Wanni isin irraa bu'atan kun roonootu sirrii mutii nuti waa akkana kana balaaleffana jettee ka achi mormanu jira. Akkuma sana ammoo ka argaa kenna jibbanullee jirta. Yoo asi garagaltee jette tokkoon ilmaan maqaa Oromoo himattu achi keessa jirtu ka garaa naasuu tokko malee. Yoo bishaan danfisitti naqi jedhan bishaan danfittee kasitti naqi. Meeqaa jira. Amma akkuma sana ammoo ka garaa naasuu qabdu poolisa taate ka akka amma nama achi dhabamsiisan kumallaa nama jedhamu. Mustafaa nama jedhamu poolisii jarri lamaanuu poolisiidha. Kumallaa Mustafaa nama ijoollee baaleeti. Achiitii mana hidhaa zuwaayee jiru nami baasee jedha isaan jedhanii tokko san balleessaa turan jechuudha. Ka achi jiruun ka Oromoo ta'ee seenaa hin jira. Sadeen masa dhabamsiisan akka Ibrahim Malkaafaa dhabamsiisan kana warri waan biraati mutu jalaa gubbaa taatu mal. Kanaaf wanni adda Tigraayitti namicha riibeenjii badaa qabu nama wanni seeraa fi heera jedha Eertiraa keessa hin jirre. Wanni filmaata jedhan Eertiraa keessa hin jirre. Bari Abiyyi nama akkanaa ta'ichaa deemaa jira. Nama akkanaa kana nami akan hin taane dura dhaabachaa jiru hore warroota isa guddisan jaarrolee ta'an. Jaarrolee tana keessa guddatu. Haga ilmi namaa nama kadhatu oli waggaa 3 kana kadhachaa bahe. Tolenaa jedha yakka si hujattan yakka alle hujatte angaaffii qabeenya keessanii tuqu jedhee jara tana nama golgaa ta'aafii ture jechuudha. Bari adooyyee enu abbaan sahayyaa jiru sibaati naggaafa adoo jiranuu bare adoo isaan karuma kanaan dhufanii beektaa yaala lafa hunda keessa deemanuu yakka isaanii wallaaneeti namni kun maaliif waggaa 3 isaanin gaafatin haga kadhaa waltaanee wa Oromoo tana cabsina. Ana mootii na godhaa jedha. Warra kaabaa kana biratti wanni jedhan. Isa kanallee nama guddisanii haganni sareete. Haganni sareete emarroo beekanuuti. Akkamiin nama kana adoonni sarummaa fiitiin xiraa'u mootummaa isa goonaa nama balbala nuu eegi nama keetii saba keessaa dhalatte fidi qeeraan nu oduu addeetti qallu nuu fi jedhanii nama geessee nama kana qalsiisaa bilbila qalafee waan garaagaraa godhee basaasaa wanna kana godhe nama kana. Nama isaan mana eegi jedhanutti adda ani abbaa manaati jedha. Isaanillee fuggu. Wanni irra godhaman yoo waa abbaa qabaatee ta'e. Kanaaf amma akka jarritu irraa fudhataan jirre argee. Haga namichi riibenjiidhaan taa'u Isaayyaas Afwerqii. Haga jara tana riibenjiidhaan itti deemu. Ka arge isa kana mootii karu hunda hundee balleessu biyyi tun Oromoon to'atamichaa deemti. Oromoon warra haqaati. Haqa Oromootiif yakka Oromoo irra dalagame kana wanni dhoksuu dandeenyuun yakka yoo jedhu beekan Isaayyaas
aborqil yakka oli ormorra jero nama dalage kuma qawa kana hunda golguudha seenaa jalaa dhosicha wanni godhu mala marre walta'icha waan kana seenaa isaa dhosichaa fi jar fudhata ditti jaarsummaa yeroo meeqatti ergan hin dadhab kanarra maan godhame wanni nabaasaa amma jarri tuni na nyaatti akasi isa gudditteef dandeetti isaanii beeka kanaafi ani wanni ta'ichaa barbaadu nugusa Itoophiyaati nugusa Itoophiyaa kattiin ta'u filmaata malee filmaata wanni jedhaman jiru isatti isa tokkocha shuma isa tokkocha shaara waan kana ta'ichaa wanni an ta'u na barbaachisu eenyurraa waa baradhare jedhee jalqaba ka'ee ajaja eenyuti ajaja aandargaachoo Tsiggeeti aandargaachoo Tsiggee Isaayyaasii fi Abiyyi walitti hidhee Abiyyi nugusa Itoophiyaa ta'ichaa diktaaterii ta'ichaa malli tireeningii bakkinirraa fudhattee waan garaa jabeenna duruu qabu san caalaa walirraa fudhachuu danda'u Isaayyaasaaf arguu isaan tireeningii ta'e Isaayyaas ammoo uumaa isaatti haaluu ilmaan Tigraay yookaan ilmaan Tigraay jechuu kiyya haaluu wayyaanee bayicha hundeen soorsiin wayyaaneen keessa dhalatte eessa Tigraay guutumatti Tigraay dhabamsiisaa ummata Tigraay kana barbadeessee akasaa ol jedhaniin deemu taasisaa jedhanii inni diktaaterii Eertiraa Abiyyi dhagma diktaaterii Itoophiyaa ta'uudhaafi Abiyyi humna ta'ee seenaa fi dhuunfaattee kana duule amma waan takkattiin naaf waa sadi siin jedheera nuti haga ofii natti mul'atu nuti Oromoon saatii addaa wanni gaafa duraa gatii kenna wareega kenna kaffalleef gatii kenna namoota kenna ka agasiisan itti kaffallee dhumataa baaneef biyya kenna argachuudhaaf malee rivenjiidhaaf miti dhugaadhaan biyyi rivenjiidhaaf heeraa fi seeraa akka waan nu gaafannu akka silaa Oromoon gaaffii qabdu sani kadhaa biyyi godhaa jiru gaaffii nu gaafatan adda wayyaanee jiru isa kana ka Isaayyaasaaf gaafatan jiru kana waraabessa akka inni nu baanu waraabessa guyyaa nu nyaataa bahe ifirraa ariinee qeerroo Oromoo ofirraa ariite waraabessa boroo keenna guddifanne waraabessa waraabessummaadhaan maal jedhame addaatti maal jedhani simada guddifachaa guddifacha akka guddifachaati waraabessa borootti waraabessummaatii qaba waraabessumaa beekan boroo guddifanne guyyaa isaa tolchee jennaani waraabessa mana guddate kaan dhiise guddanna mana namaatti guddate kaan raanfate gara hundeesaa waraabessummaatti deebi'e jechuudha. Guyyaa isaatii argate. Mee asirratti amala disha. Mee Abiyyi naannoo Tigraay to'adheeraa jedheera. Eega naannoo Tigraay to'ate hidhamtooti Oromoo kumaatamaa mana hidhaa Tigraay keessa jiranii jedhee namichi wayii miidiyaarra dubbataa ture. Nadhii gammadaa dabalatee achi jiru waan jedhamu jira. Maaliif uummata Oromoo hidhame kana gallakkisee nutti mul'isuudhaaf eega naannoo Tigraay to'ate Abiyyi? Maali eega naannoon Tigraay harka amma isaa keenya galteerti laa moonee jedhee jira. Nadhii gammadaa fa'a namoota baay'ee boruu sheekootuu bakka jiru hin beeknu nuti amma abbaa girjaa jechuu kooti. Pelefi walii oppiidiyoon gaafa san fuudhanii bakka jiran hin beekani. Maaliif uummatuma kanaa gallakkisuu dadhabee eegaa naannoo Tigraay to'ate? Ani jaalladhii gammadaa fa'a
Tigraa keessa hidhantee jiraachuu isaanis waaqa beekuuti garuu wanni asilaayyuu itti deemaa jiru jidduun iseentee yaada kee iffatte malee awwaani fakkii akka jaalladhii gammadaa kana fa'a gaafaticha yoo wayyaanee akka wagaafannu qanna jedhan silaa beektaa hoogganoota wayyaanee kana. Ani amma akkuma amma wanni jette kana yaada kiyya yoo amma namoota qabsaa'ota Oromoo hayyoota Oromoo magaala keessaa ta'in dirree lolaarra kan lubbuun qabaman ka bakki isaanii buutee dhaban ka akkana dhii gammadaa kan yoo lubbuun hin jiraatin illee seenaa namoota kana xumura namoota kana akkaataa bara kama addeetti qabaman hagamma akka lubbuun jiraata hagamma turee akka du'e warrooti lubbuun jiran ka beekanu warroota adda isaan rasaasaa amma lolaaf fixan kan bari seenaa Oromoo awwaalaa jiranii bari waa Oromoo dhoksa jiranii bari adda ilmaan hoogganoota Tigraay guuranii jeesu jechuun akkaataa nadhii gammadaatti qabama akkaataa fakkeenyaaf siin jedhan adii callaami akkaataa namooti isa fakkaata itti dhaabaman nuti wanni silaan gafa an tuqichaa tattaafa akka nuti Tigraay gaaffii ummati Oromoo qabu adda Abiyyi gaafataa jira gaaffii ummata Oromoo qabu Isaayyaas Oromoo gaafataa jira warroota seenaa san ati silaa turaati hin ta'in walii galtee siyaasaa hin ta'in seenaan kun akka ittiin xumuramu akkaataa nadhii gammadaafatti dhabaman eessa akka du'an eessa akka turan namoota isa fakkaatanii namoota baay'eedha fuula dura namni akka baay'ee dhagarruu fi bakkalcha ta'e nutti mul'atu nadhii gammadaa ta'eef hundi Oromoo hundi maqaa nama kanaa dhawa. Nama kana silattuu adaan lubbuun jira jedhee wanni herre bulle jirtu. Seenaa nama kanaa jiraachisu sila. Inni seenaa isaa hujate tareera. Seenaa eega harka diinaatti kuufee diinota kana adda nami akka Suyyuu Masfiin nama akka Sibaati Naggaa Kuffaa kakaayyee adda lubbuun hin jiran malati warri kun hin beekan. Akkaataa du'a isaatii fi adda lafee isaatu akka inni jiru akkaataa nuti waan kana qorannee hin argine adda warra kana hidhanii ijjeessanii balleessaa jiran warra kana. Kanaaf yoo ati amma teettee ilaaltu gaaffiin keenya nu biyya keenya seenaa keenya waan keessa dabara gaaffii biyyaati ittiin rakkannee mutu biyya impaayiriitii san keessatti adda namaa kiyya akka nadhii gammadaa fakkaatu nadhii gammadaa sanuu dhoksitee ijjeette wayyaaneen dhabamsitte wayyaaneen fuula keenya duratti Haacaaluu Hundeessaa nama bakkalcha akajii nadhii gammadaa nama saniin walgitu dhoksaa malee fuula dura baate nama kana nurraa ijjeenne adda bilxiginnaanii fi Isaayyaas Afwerqi Abiyyi Ahmedi adda nama bakkalcha addunyaa tana hundaafuu ifa ta'uu danda'u. Oromoo callaafi Itoophiyaa isaa amananillee amana dhabaatanillee Oromoollee bakkalcha maannoo Itoophiyaallee bakkalcha ture bari Jawaar Mahammed Oromoo callaafi muti addunyaa callaafi muti. Kanaaf namoota kanaa bakkalcha akka Abiyyi bara sanii nadhii gammadaa dhoksanii bakka bu'eedhaan kanamaa fuula duratti diinummaa hunda caale
Haacaaluu hundeessa fuula keenya dura ijjeessa. Waan dhokaatan qabu. Ijjeessanii ka'anii awwaala gootaa dhooggatan. Jawaar Mohammed nama adda nafxanyaa Abiyyi hoogganu bakka kanaan ga'e. Bara qeerroo Jawaar Mohammed hoogganaa ture bara. Halkanii guyyaa hirriibatti dhabee bara. Addeetti cuusurra gogee nama beekta wanti ta'e bara. Parsanaalii waan beeku dubbachaa jira bara. Waan qaama kiyyaa ila kiyyaa argi dubbachaa jira bara. Waan mucaan iyyi gannaan diqqaa kun. Kaadha addunyaa tana bakkalcha ta'e achitti ila Oromoo manatti cufanii ifa okkotee keessaa godhan jechuudha. Okkotee keessa yoo haga feete issite ifi suni alatti hin bahu. Achi itti cufan jechuudha. Kanaaf ati hegeree biyya sanii biyyi Itoophiyaa sun jiraatu. Biyyi adoo dhaggu qeessi guddina tumsaafa nadhii gammadaafa oksanii ijjeessan mootummoota darban bakkuma isaa itti galan eege duuba faa hayyee qeessi guddinaa saffaa argan lafuma isaatu addeetti awwaala. Kani bara kana waan dhokaatan qabne adii fuula dura bahanii odoo nu arginu harka keenya keessaa Haacaaluu Hundeessaa fuudhan. Odoo nu jirru humnaa qawwee qabna jedhanii ija Oromoo idda addunyaa kanaa nama ta'uu danda'u. Yaada meeqa nama dhalchuu danda'a. Ibsaa okkotee keessaa nu godhan Jawaar Mohammed mana hidhaatti galchanii. Kanaaf wanni adda hoogganoota Tigraay ijjeenne jedhan seenaa darbe turee buli yookiin haala dippiloomaasiitiin wanni dhokate seenaan dalagame kaayigaadhaa ifan ta'in turee buli yookiin walii galteedha. Hoogganooti jaarrolee adda jirtu sun talola dadhabde mana ciciltu mana guuranii addaji wanni godhanii nama ati mee waan takka taa ilaali. Footoojii jennaa waa akka magaazinaa takka keessaa sibaati naggaa qabanii gadi hin bayan. Middaa bitaa yoo qabanii deemanuun bari bakka bu'aa Isaayyaas Afwerqii wombarii kaa'anii fi fuula isaa duraan qabanii jedhanii fuula isaa duraan dabarsanii bara. Kun wombarii irra ta'a. Isa kaani middaa bitaa qabanii na dhagartaa jedha. Riivenjii beektaa Isaayyaas Afwerqii. Anaaf maaf fitti eenyutti hin burjeessan. Diina akkatti gaafataman qabanii yakka moota akkatti gaafataman qabanii ammoo nuti silaa odoo taateefa waan guddoo akkana seenaa gammadaa jara sanarraa argachuu dandeenya. Amma jara kana balleessu jechuun waa akka kanaallee dhoksu. Gabaadduuti yaa gadhaaddu. Kanaafi wanni jaarrolee akka Tigraay isa itti duulanii fixan. Ani nama biyya tiyya argachuudhaaf gaafan geddaa wayyaanee biyya tiyya qabattee dargii biyya kiyya qabatee haga kun Minilikii qaadhaa an biyya dhaggadha jedhee nama Oromoo falmaa jiru. Ana ammoo ummati Tigraay biyya fi dhabuun jedhu. Achi keessaa wayyaaneen baate. Kana jedhee fitidha. Maashi ulfaadhu wayyaanii. Awwaan jedhuu qabaadhee mootummaan Abiyyi deeggartoota Abiyyi deemee dhagaa turtanii mana naannoo Tigraay keessatti mana hidhaatii jira jedhaniiranii eegamanni hidhaa jiraate nadhii gammadaa fa'a warroota kana nadhii gammadaa bakka buuteen dhabaman Oromoo baay'eetti mana hidhaa jira jedhaniiranii mee nadhii gammadaa fa'a warra sanfaa bakka isaan jiran Abiyyiin gadi himi jedha. Inni illee deemnetii isaanii ture ni beeka. Yoo ajjeesa keessa jiraate walii ajjeesee jira. Yoo ajjeesuu baatee jiraate bakkuma reeffa isaatti awwaalan nadhii gammadaa
nu dawwaan ufa mee waan kana nu gaafadhaa sinin jenna ulfaadhaa wayyama waan nu daawwattanii fi sagantaan Gumi Boko amma asirratti goolabna daawwattootaa fi hordoftoota Gumi Boko ulfaadhaa wayyama waan nu daawwattanii fi sagantaa keenya biraatiin boru amma walitti deebinutti Gumi Boko daawwadhaa YouTube Gumi Boko subscribe godhaa guyyaa guyyaadhaan waan nama dhiheessinee gaafannus yoo nu duuka bu'uu barbaadanii subscribe fi like Facebook Gumi Boko le godhaati maali fi Oromooni qarshittiin baasanu waan tolaa kana waan ta'eef Oromummaadhaaf jecha qooda Oromummaa keessanii nami marti nu baa jenna ulfaadhaa wayyama nagatti nu oola nagan nu bula